isin gartee waan kana itti gaafatamummaa fudhatee rakkoo isin jidduu jirtu ala fixuuf deemu kana hunda laaltanii jireenya keessan akka dur caalaa sanitti deebitanii waliin akka jiraatanii fi beekaa namni kana keessaa bu'aa argatu tokkollee hin jiru isin walitti deebitanii obbolummaan keessan ka dur sun haa deebi'u jechuufi namni sadarkaa kanatti cinqamee waliin jira kanaafuu isin gammachuun teessan sun dur sun akka deebitu arguudhaaf kana booda immoo arraa asirratti waadaa galuu qabdan akka waliin mul'attan akka waliin deebitanii jaalaltee taasisan akka duraanii sadan nu garsiiftan akkasitti akka deebitan asirra waadaa galtanii dhiifama waliin jettanii asirratti waliin jechuu qofa hin taane piraaktikaalii lafatti akka nu garsiiftan an guyyaa jala deemateen viidiyoo waraabee uummanni sun kijibanii takka walitti naaramnee jee poostii sun godhuta so waan hunda sirriitti irratti hojjechuu danda'uu qabdanii hedduu tokko galatooma an dhugumatti arra asirratti namni akka hin gammade waan jiru irratti fakkaatu sababni hedduu itti lafeetti naa milkaa'uu dhabee arra naa milkaa'uu isatti hedduu isa kan gammade teekii hundi keessan warri as jala jirtanii warri waan kana itti gaafatamummaa fudhatanii walitti araartitanii akkasuma namoonni dhimma kana keessatti harka qabdan hundi keessan hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaan itti hinjaa kanuman jaa. Thank you Birra. Wallahi waan itti ibsuun qabu irra deddeebinee haroo fi isaatii keen galata qoftiin hin galuu fi maaliif beektanii wallahi jara kana garaa wajjin hin baane wajjin hin dhalanne akkuma keenyatti miidiyaa irratti nu beekanitti isaan illee beekanii. It's okay, bro. Jedhanii garuu waan kana ifirra fuudhanii akka nama faamilii isaaniiti waa godhutti nuutu qabaa gartee nuu keessaan bakka meeqa dhaqee muddamee lubbuun asiin nu dhufte waan kana daqiiqa takka keessatti nurraa xumuranii wallahi hedduun gammadee hedduu takka galatoomaa isinii joofadha. Okay, bro. Abshir, wallahi. Bakka meeqa akka deeni nuutu beeka waan kana gartee nama meeqa fuula dhaabbannee akkana guyyaa akkana aga lubbuun nu dhuftee aga sa'a kanatti wanna taane isaanuma kana walitti deebisuuf fi hundi wallahi jechanitti isin ibsuun qabu ammallee irra deebi'eeti hedduu galatoomaa hawaasni illee hedduu nu galatoomaa kanan jechuu barbaada isinitti dheeressu kana malee immoo Abdeedhis bakka. It's okay, bro. Bakka gammachuu. It's okay, bakka nurra abdeedhis gaa. Abde, wallahi lazim lal. Abde wallahi asirra dhufuu kan kaafanu bakka nageessu jirtu obboloo Abdi. Ya, wallahi. Abdi bakka dhis. Hedduu. wallahi waan Komsaaleetiin dhufe bakka hedduu nu galatoomi. Imimmaan dhufeen guyyaa irraa waan si dhaga'amu ni beena. Yeroo keessa gale yaa. Anuu is bakka. Abdi muchisin gaa ifi tarafarra jirraati. Hamte berarti brigamani. Kale sarra kasih agam mantan la foto ini biar kami. Ya, nama Kristen, nama itu taftak jatuh terus juga le. Rana kan nama Turun cara kan nabi. Okay. gua tuh baca udah bida tijaab tajalla kana namni heddulle nu gaafate ture nu gaafachuudhaaf immoo akka sababatti bakka wanti naafisa jirtu wal dhabdee sababa baruuf yoo ta'e malee takka namni furmaatatti lachi deemee furmaanni kun akkana jedhamni dubbatee jiru abdiin kun ammaan tana namoonni gariin akkootatti fudhatanii jira amma haga fadhe callaan dhugaadha natti balleessullee warroota keessanitti maddanii beekanii amma garuu haga feetanatti haftuu imimmaan abdii kana arkee waan natti hafte sanniin dubbadhe yoon jee namuma irraa hin ba'a waan dubbadhullee hin qabu isinii galee haa teessu garaa jeetu mee onusee malee haa ta'u abdiin garuu dhugaa dubbachuudhaaf akka namni gariin isa fudhatee dubbii tana ittiin beekamuudhaaf miidiyaa irra fiduudhaaf barbaadee jaanii warroota jaanii jiran sii galee abdiin immoo keessaanillee osoo guyyee tokko addaan nurraa hin bahin guyyee tokkoof sii galee keessaan dawwalee aboo badhoo maaliif jirti achiin isa dubbisaadha asiin birraa dubbisaadha wallahi akkuma fuula feesbuukaa irratti ibsuudhaaf yaaletti abdiin daawwattootaaf nama miidiyaati malee nuti fakka obboleessaati sii galee tiktaa kana gubbarratti ajandaa barbaadaa fi wantoota garagaraatti warroota dhukkee dhiituu ture malee takkaa namni nagariidhaan itti yaadee obboleeyyee wal dhabe maali rakkoon jee gaafatee haga furmaatatti ce'e nagara abdii ani akka kiyyatti mataa kiyyaan galatoomee osoo hin taane dhugaan sinjaa dhaloota kana keessaa waan hin arkiin isa keessatti arke maqaa dhalootaatiin isa galateeffachuu barbaada abdii hedduu dhiifamaa hedduu galatoomee ani dhugaa dubbachuuf maal akka hin jiru hin beeku wallahi galatoomee obboloo hedduu galatoomee
أبشر thank you أسوس كان تاجد بسكتة amma silaa kan hundi waliin boonyu dubbiin kun asirra dhuftee silaa milkaa'uu baattee hundi waliin boonyu amma nu milkooytee jirti. Yaa Silaa namni ajandaan godhatullee hin qabnu amma. Min dubbadhame. Abdee Sinjaa Haroo ibsu wallahi dubbiin kun furampee qofa osoo hin taane akkuma reefu sinjee dubbii waa'ee dubbii dabre bira haa ta'u abdee ilmaan isaa osoo akkuma waa takka jechuu danda'u callaa namni akka dhuunfaa kiyyetti natti balleessa jee nama amanu isaan na balleessa jeetillee nama keessa kiyya amanu abdee osoo waa takka proogiraama kun waa takka hin barbaachinetti callaa dhiifaman jaa ilmaan abdee harkee waan jechuu barbaadu Carrana kan naafillee carrana. Hunda caalaa anaa fi abdeetu wajji haasa'e. Hunda caalaa ammoo anaatutu feemasoota Oromooti wajji haasa'e. Abdii waan isa bochisu ani hin beeku. Sini galee. Nama influenshaala ta'e miidiyaa kana gubbatti kaanaa wajji hin haasa'in hin jiru. Osoo abdiin poostara hin poostatin jechuudha. Osoo abdiin poostara hin poostatin tokkoon tokko ana wajji haasa'anii turan. Hogguu na wajji haasa'an immoo ani fadha ture araara kana. Aboon hojii dubbitaa dubbitaan. Maqaa namaa meeshiin isinii godhuu danda'a. Namoota santu har'a abdeen kun almost ji'a takkaa fi guyyaa 15 caalaa naa dawwalaa ture silkii direct wal jala jechuudha. Direct sanboota akkan dhaabbatu bakka akkan mataa laafatu tahee anis jechuudha. Namoonni biraa immoo kaleessa galgala hanga amma reefuun tana pirogiraamni kun qophaa'uudhaaf daqiiqaan 5 hafutti ana irra dawwaluu turan. Personally maallaqa anaa si kanna. Cancel goosisi. Anaa si kanna. Waan san dhaabsisi. So waan isa boocisu sirriitti waan hin beekuuf abdiin ammas nuuf obboleessa. Ammas namni dargaggeessaa tokko akkana ta'uu qaba. Fakkeenya ta'uu qaba. Dargaggeessa sirrii san ta'uu qaba. Obboleeyyan lama hoollabe naaf badhaasuu barra influenshaala. Sigalee namni hundi irratti hirmaatee nu araarsuudha qaba ture. Abdii qofni maaliif ta'a? Miilee fi masoonni hin jiranii haafaan banan sun dhufanii nu araarsuu danda'an qaban ture. Boodarra garuu abdiin eega poostarra dalagee waan kana maal godhe isiniin fammasuuf isiniin maal jedhuuf isiniin tiiktook irratti deebi'uuf jaanii waan kana akka nuti mana kana hin dhufneef nu dhorkuudhaaf yaalii dila tokkotu godhamee ture. Abdii waan dilaa tokko gochisaa abdii ati xiqqaa guddaadha. Sigalee nuti hundi ilaallachuu qabnaa sirraa fakkeenya godhannaa. Annaa jabaadhu waan godhu jirtu hin dhaabini. Waan danda'ame uummanni Oromoodhaa si gaddii jira. Soo kanaaf hojjete waan hin jeeni. Galatoomii kan itti aansee immoo dubbiin guddatte farratti hin fe'an jaanii waan garis garatti hin bifataniitti garis haasa'an. Rifeensa tokko nama keessatti yaaddatanii tokko qubatti yaaddatanii san waan ta'eef jecha obboleessa kiyya badhaasuun haaf laayifii kiyya kan jiraadde isaa wajji taarikhni kiyya yoo naase isaa wajji walitti hidhataadha. Qubatti haasa'uu hin danda'an. Hoggaan waan takka kaase inni ni haa. Hoggaan waan takka kaase inni ni haa. So kanaafuu naafisa walitti nu araarsutti an gammachuu qaba. Ana mallee ni naaf obboleessa lola hijaa waliin lolle. Bakka walitti buune waan sanan godhuu dadhabee inni lubbuuf itti hajame. So walitti buune wal lollee akkasitti sadarkaa kanarra geenye immoo bagaan as dhufe irra. Bagaan dhufe as dhufuu kiyyetti gammachuu qaba. Thank you. Galatooma Tasu geessi bakka Baguta ka bishaan dhuge abdee fuula dhiqadhu. Koomenti irratti emoojii boo'ichaa warri gootanan bilookiin isin godhe yookaan koomentii kun cufaa emoojii boo'ichaa nutti hin ergina. TikTok irra warningiitti kennan yookaan warri boo'an kan boo'icha dhiisuu qaban. Abdee keenya please baguta ka bishaan dhuge fuula kanallee irraa as deebi please wallahi lazim jaalaluma obboleeyyan keenya walii araaramuu kanaatitu akkana si gammachiisa illee miira keessa si galchee si boodisaa jira. Wallahi hundinuu namni imimmaan hin qabin hin jiru biyya abdeen boo'ee fi waan kanarratti jechuudha. Ammoo namootatu like ijjabeessineetuma taa'u jira jechuudha. So waan san ta'e jecha inni namaa hundinuu walqixa qabee taa'uu hin danda'u. Wallahi hedduu takka ulfaadhu galatoomni si jaanillee obboleessa kiyya waan bareedaa gootee wanni akkanaa kun biyya hunda cufuu qaba. Yoonni fi wal dhabbiin akkanallee hin dhufte wanni ta'e jechuudha. Ani ammaa birraallee hedduu takkaan jaaladha wallahi lafiin namaan dhibee hedduu wanti isaa akka gaariitti dhaggeeffadhurraa innis fi namaan hedduu dhaggeeffadhurraa yoon isheen isa jalaa guyyaa kana guutuu diid godhaa oole wallahi hedduu takkanatti tolaa jechuudha. Namni hundinuu akkas ta'e nama yaadurraa yaani inni ibsaaf caaltuu ni beekti. Callaa fi badhaasolleen
hedduu takkaan jaaladha isaanis gaafa caccarbaan sanirraayin laaluu ture jechuudha isaan lamaan illee. Sagantaa isaan lamaanii kun maal na yaadachiisa ani amma obboleessaan qaba anillee obboleessa kiyya MJ jaaniin gidee hedduu yoo MJ agarte naanni agarta MJ yoo agartes ana ni agarta lamaan kunis wal jalaa nafa isu obboleessa keenya faamii jedhan kun waan san ta'e jecha akkas na fakkaata gidee hedduu wal jala waan jirtan jecha tokko waan san ta'e jecha wallahi laziin hedduu takka ulfaadhaa hedduu takka galatoomaa hedduu takka isin jaalanna yoo rabbiin jee kanarraa ol guddatanii yuutuubii ol akka taatan barbaanne malee yuutuubittuu akka ooltu hin barbaanne duwwaa dubbachuudhaaf galee waan isin jedhu waan san ta'e jecha sanillee yoo rabbi jee fuuldura qormaata yaannu ta'a asumaanuu anilleen obboleessa kiyya ibsu jettanii ani ibsaan ja'anii baga haadha warraa ta'e nagee rabbi sii fide obboleettii biyyaasaan ta'etillee wal barnoota gaarii biyyaanii fi filaayerarraa ammaan tana dubbatan afaaniin gabaa wanta tuttuqaa bira dabra obboleessa kiyya abdee ittiin haareen akka nama takkaatitti maaliif yaada isaa hin hubanne ture. Har'a immoo hedduu takkaan gammade. Singale so waan sin ta'e jecha isallee ogusanillee feetiin abdee kana jeeni abdeellee kana laangee eegas laayirisan amma maaltu na dhaggeeffama wallaahi wanni kan bagumate fi har'aan kan sama asabeetti kumaalee kun asirra ta'e walatooma ulfaadhaa badhaasoo yoonii fi bakka namni jiru magaalaa meeshota kana keessaa kan namni ta'etillee yookaan namni asii beeku jiraate waan san harkatti namatti kusanna yoo ammoo hawaalaa haa ta'uutiin hawaalatti ergineetuma abdiitti bisiita kan ergita haa jechuun yeroo dindee eegas naan isaa dhiqeen isaan wal haasa'inaa jechuudha. Kanarratti dabalee amma isin lamaan fixanii waan takkatanii dabaluuf haduu jira. Haro. Baay'ee. Isaan lamaan badhaasoo fi xallaanan haa ta'u isaa afaanitti murachuu deemta. Osoo nuti hundi dhageenyu asumatti afootu waliin jaanii sareemuun tanaa miira xiyyaa jecha faayidaan afootu waliin jaanii amma isin duratti akka afootu waliin jaaniin fadha hawaasa kana duratti akka gammachuu wal dubbisanii obboleessa xiyyaa afoonaan illaa qalbiin as keessaa gammachuun godhee wanni dabare namu wal dhaboo wal lola aadaa fi ilmoon wal dhabdi bakka dabartee irraanfadha ammaan kana booda taduftuutu guddoodha baga wal loltanii silaasittiin sababa keessanii walitti hin qabamnu bakka dabartee nu irraanfadhaatii ammaan tana akka harootti afootuun illaa waliin jaa tataniin alaa warreen kaayiroo jirtan birraa faanis qaamaan gara walitti daa wal dubbisiisa amma osoo nuti dhageenyu akka afootu Mee abdiidha obseete guutaa. Dhiifama yaa. Waanuma obboleessa keenya abdeen jira kana filiis birraa fi badhaasoo isin lamaan isin kanneen jirra. Namni isinirrallee TV kana yookaan achi keessa galaalee haasoo danda'ullee ni jiru. Waan san taate jecha waan obboleessa keenya jechaa jiru kana yoo hubattanii irraa fudhadhaa mee maayikii banadhaa akka walitti haasawaa nu gammachiisa rabbi jaa. Birraatti fufi. Wanni callaa baan. Badhaasoo fi callaa baan. Baan dhiisaa. Tokkoon qaba yaadu waan agartee wal biraa dhuftanii haggootanii miidhaa birootti koo badhaasoo ganda kanarra fagoo gala pilaastik doona ture. Laal sagantaa yoo rabbiin jeessaniif hin jee bara. Isaan lamaan amma asirratti waliin nu haa dubbatanii. Sanirra caaltu ammaas inshaallah yoo rabbiin jee sagantaa fi caaltuun birraa fi caaltuun qopheessitaniiti magaaluma kaayiroo san keessatti isaan kanallee walitti fiddanii akkasitti kan walitti fayyisan taatan yoo rabbiin jee. Sanillee sagantaa hobatti illee kan bareeda sagantaa wayii qopheessinee anaatu akka ajaa'ibatti ofaa isaan godhee waliin namni arraan tana gammachuu isaanii asirratti arginu kun waliin adda isaan argan kan qopheessina amma asirratti akkuma isaan jaalanii lamee dhiifamu waliin isaanii hawaasni kun nagaa. Isaan lamaa yoo guddiste. Guddisuun akkamii guddisan? Or yeroo takka isin gabbuusee isaan lamaan guddisu namoota cinaa. Ni dandeessa. No, ni danda'ama akkanumatti. Barbaachisa akkanumatti wayya. Akkanumatti wayyanis. Ayya takka takkaan naasoftan yookiin Haa dubbata.
أفونا لله إنان دبي dura callaatu dubbata badhaasutti akka nama badhaasutti haasa'uuti obboleessaan kee badhaasutti nuwaasa'ii afootuun illaa tadabarte jedhini ta dhuftullee gartee akka abdii nuti fi hawaasni illee isinirraa qabnutti wal agarraa waliin daleenaa akka nu gochuu feena jalqabaati callaa jettee nu fuusiyaa. Okay, galatooma ulfaadhaa isin hedduu nama gaggaariidha. Baay'ee gaaromminni beektaa gocha malee jechaa miti. Namoota gaarii jechaan gaarii hedduun beeka. Isin immoo warroota gaarii gochaati. Gaarommina warra gochaa nu agarsiisa. Zamana kanatti namni yeroo ifii fudhatee diinagdee fi invest godhee obboleeyyan lama walitti araarsuudhaaf jecha sa'a isaa gubee as taa'u hin jiru. Kanaaf immoo Rabbi jazaa isinii haa kafalu. Isin haalaan nama gaariidha. Gaaromina keessaniif maaf ragaa fi baadha. Lamadatti immoo an obboleessa kiyya badhaasoo yoo ani itti balleesses dhiifama naaf haa godhu. Yoo inni natti balleesses ani dhiifama godheetiif hin jira. Ammas naaf isa walitti arkuu barbaaddan. Beektaa waan takka takka ammas dhugaa hin bareedadha. Naaf badhaasoo boru hojii daleenee waan bareedaa waan gaarii qabannee dhufu naa yoo kan barbaaddan taate nuti maateriyaala abbaa takka hin qabu. Anas boru daleenee dhufu naa waan akkasii. Ugutaa ka dubbadhu. Yoo inni balleesses yoo ati balleesses osoo hin ta'in annuun osoo hin jeen isaan. Isaan jedha. Badhoon isiin waliin. Aye. Okay, obboleessa kiyya badhaasaa yoon isin balleesse dhiifama naaf godhi maqaa hawaasa Oromoo bal'aa asiin daawwachuu jiru kanaatiin. Ani immoo dhiifama siif godheetiin jira. Keessa kiyyarraan dhiifama siif godhee Rabbiin na harka. Dhiifama nu asirraa hanga qiyaamatti dhiifama siif godheetiin jira. Bitadde. Mashallah. Thank you. Timbufa. Berarti ya badoo kiyya akkuma inni jetti silaa irra siin deebi'u ni beekta obboleessa kan keetiif. Duraan dursee hundi keessanuu yeroo ammaa tana wanni qaaliyyoo jiraatte yeroodha. Yeroo teessan aarsaa gootanii dhuguma araara obboleeyyiin keessaniitiif jettanii asitti argamu keessanii hunda keessanii galatumaan isin jechuu barbaada. Jiruuf jireenya keessatti immoo arrabaa fi ilkeen wal loyti dhugaa dubbachuuf dhugaadha akka carraa ta'e naaf callaa naa ol dhabnu malee waan hedduu waa hojii dabarsinee tokko guddaa. Anis miira keessa galee wantoota jee fi tarkaanfii nan fudhadheetu jira. Akka sanillee kana godhu na godhe miira yeroo san keessa turee fi inni keessa na naqeerraayi arra sanutti dabree jira. Sanundaa haasumna irraa illee hin eeggamu. Isin irratti kun dhiifama jechuun barbaada. Chaanal illee paaswordii deebisee bakka ittiin deebisaa. Kuni dirqama kiyya jeetiin yaada. Asumaanuu ati na balleessitus badii deetis dhiifama sii godheetiin jira. Tiillee dhiifama akkanaa gootuun barbaada. Maqaa hawaasaa maqaa keessummaa yeroo isaanii gurguranii asuma jiranii dhiifama isin jechuu barbaada. Afuma illee. Thank you bro. Galatoomii wallahi hedduu gammachuu guddaatu taaganan jaamneetu dhaga'amee jira. Hedduu galatooma kana caalaa wanni barbaadu hin jiru obboleeyyan keenya akkana wajjin haasawanii afootu waliin yoo caalaa wanni feenu hin jiru. Hundi keessanuu obboleeyyan keenya hundi keessanuu warreen walitti mufannee asumaan hundi afoonaa illaa isinilleen warri mana jirulleen warri as keessa jirulleen hundi keessan galatooma gammachuu hagana hin jaamneetu nutti dhaga'ame. Tatanarraa hafe yoo barbaachisaa ta'e namoota as jala jiran irraallee yaada fuudhaa yoo barbaachisaa ta'e taphallee ni taphannaa isaan tiifaa dhabiin mana gadhiisaa itti fufaa haasawaa. Yoo deemtee fuula dhiqattee xiqqoo wantoota isteerra wayyaa kaameraa irratti. Amma akka yaadutti araalleen bu'ee wanni hundi wanni kana fakkaata. Kana caalaa mana irratti godhatanii lafatti waan kana jiruufi amma duwwaanii kun moonni kun hundi waliin barbaada. Kan akka booda irratti hojjechuudha malee akka wanni haasa'amu waan fakkaatu yoo moonni haasa'u taate jadi di harus tentu akan begitu wan ada menjadi wan katakan untuk apa bahasa dan alat demo namun ni asal jiran kami urbani mesti cari itu kalau berbahasa ini untuk gara-gara itu berbahasa kita ada buta yang galas na
amma warra asirra jiru kana maal godhu akka qabnu nuti maati gabbuu nuti. Okay. Yaa carraa xiqqoo hawaasa kanaaf namoota gastii hirkatanii carraa kannina asaantii fi caaltuu fi badoo fi callaan asuma naa teessanii haroolleen asuma naa ta'a saadiqeenis yoo biizii too baatanii ta'anii ibsuu fi birraa gadiin geggeessaa saboota nama lamaaniin ol baasaa dhiifamaa wajjin ibsuu fi birraa isin jala naa ta'ati saboota irra ol naa deebitan ture. Nama lamaaf carraa kanneen. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abo abde ko wallahi bocin bocifte bagarante bagaransite simbal. Man dagawa mara sinu ma garrasi bro khiya wallahi jabadu atina majabada atina magari da na magulqullu dasi sigale arranta no dodigate osolubute ummata kana bafte kannite jirta an heddu ummata caala siin nagamachise bro dhageesse kanaafu jabaadhu ammallee by the way abdishaw jechuuni nama beekamtillee nama osoo oromoo keessaa namni beekamin dura beekamee laa tura arraa fi zaman ammaa kanaa miti abdiin jechuun gochi ati arra goote jiruu tee keessatti seenaa galmeessite qabadhu waan guddoo jechuudha siigalee wallahi jabaadhu. By the way, ummata Cairo keessatti abdiin akka ajaa'ibatti simmoo akka ajaa'ibatti mucaa xiqqashaan isin agartan kuni waan inni godhe wallahi lazim udutti onnee keessatti mana jaarratti bilisa fi kana inni itti aanu immoo ijoollee callaa fi abdeeshoo callaa fi badoo wallahi ani dubbisi xiqqoo numan dadhagaa numan argaa. Ijoolleen tun akka amala isaanii firaan kan godhuu barbaadee jechuutti shashakkee ture. Haa ta'u nuti ammallee kan isin arguu barbaannu kana caalaa carcarbaan irratti walitti dhuftanii akka waan kana mararraa akka taarikatti nuuf haasottan asumaan gaafii isinii dhiyeessuu fedhaa jechuudha. Taarikuma kanaa chaayinaaluma keessan san irratti akka nuuf dhiyeessitan kabajaan isin gaafadhaa isinin jaaladhaa isinin kabajaa isin nuuf ija takka silaa ijatti lamaa jiraami callaa gojanan badhootti na dura dhufa kana wanni uummanni akkatti girgiraa'uuf kanaafuu wal biraa isin dhabuu hin barbaannu please jabaadhaa akkasuma haroo fi saadiqeen waan gootan guddoo rabbiin bakka isin haa buusu galatoomaa rakkoo hawaasa bal'aa furtanii rabbiin cinqite sammara isinirraa hafuun isin jaaladha nama biraa namni yaada kanatu barbaadu jira waan ta'eef warroonni waan kanarratti shoora taphattan hundi keessanis akka birraa hundi caaltuu hedduu jira jajjabaadhaa galatoomaan isin jechuu barbaadaa galatoomaa abdi jabaadhu biroo kiyya aboo kiyyaan gabaabanne wallaa har'a na boonsite bakka. Asirratti thank you ibsa wanni iddoo fadhu galatoomii warri jettanii fi galanni akka waan an qoftiin wanna kana godheetii miti naga firii xaafii parsantii 10 hin goone shoora kana keessatti obboleeyyan kiyya hedduutu ispeeshaalii birraa caaltuu faadha warri qaamaan achi jiru gaa hedduudha warroonni waan kanarratti hirmaachuu turtanii isaan hundaafuu galataatu malaa jechuu barbaadeeti akka waan an qoftiin shoora guddaa taphadheetti anarratti fookas hin godhinaadha akkuma nama tokkotti kaniin anillee keessa seene rabbiin nurraa fixe galata wanni warri barbaachisuuf amma saadiqee fi haroodha ummata kana namni hundi keessan galatoonfachuu qabdanii rabbii gaditti haa galatoomanii tasaniin alaa wanni joo barbaadu wanni joo ijoolleen waan nutilleen keessa beeynuutu jira waan isinilleen dhageessaniitu jira ijoolleen maateriyaala hin qabdu maateriyaala jechuun meeshaalee itti hojjettu callaafaan meeshaa san ni barbaadanii san inshaallah fuuldura ni guunnaa fi hawaasa qabnaa ummata dila kana qabnaa warri arraan tana haroo fi saadiqeen isin jalaa carraa kana saammatanilleen waan san keessatti akka nu hirmaattan feenaa barbaachisaa ta'e keessaanillee isin dubbisnaa meeshaa guutamuu fi qabdu ijoollee kana wanna goonee fi dalagaa isaanitti itti fufsiisuu danda'uu qabna inshaallah san immoo ni goona rabbi wajjini safwaan bagana gaan dhuftee yaada kan kennu fanni booda carraa namootaaf kennee fi
راسا قنطاتي إني بروتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إيجا دران درسي والله بدو في جالا نمي هدو جالنو أكسمت نمو لنبينو والله هدو أنساني خان إيجا دقيني را هدو قلبي نشبتي أران تنقرتي أسكيساني ولدتي أرارمتني خان درو أسقرتي خان بودا سكولين هجتن وأدا مقلتني هواسا خان خوجني بك خانت سنركو فيها في الدون قمدي الدو قلتو مادات تيان سودان وبليس هاي نهارو صادقي abdi warri as jala jirtanii yeroo teessan guddanii isaan kana walitti araarsuuf tattaafatan hundi keessanuu dhugaa rabbi galatoomaadha. Obboleeyyan jechuun kana obboleessa jechuun kana hagartee guyyaa rakkoo guyyaa gammachuu nama cinaa dhaabbatu obboleessa xiyyaaroo fi saadiqeen keessattuu hedduu takkan galatoomaadha. Wallaahi galatallee gartee obboleeyyan irraa hawaan kana yeroo dheeraa fi gartee yaalee jeebirraanii garuu waan Iruu sanurraa guutanii obboleessaatu obboleessa irriinsasaa guuta. Wallaahi galatoomaadha. Umrii nu dheeradhaa abdi atilleen galatoomii imimmaan keegaa beekee imimmaan sirraa bu'u jiru kun akka dhiigaati dhiiga buusteeti ijoollee tanaa araarsitee antara duraa ergachuutti hin jira seenuufi ijoolleen tun gartee akkaan fuularraa harkutti hin fixanne gabbuunee haafinnu waan joowwanni takka harkamte yaada joon qabaa ture. Garuu imimmaan kee dhufeeti waan san hunda gartee xumuree badoo fi callaalleen gartee sababa kanaan fixanne jaanii hedduu takka galatoomaadha. An takka onni niin jechuu barbaadu gartee ammallee deebi'ee maateriyaala qofaa miti. Ijoolleen tun waggaa dheeraadha. Biyya namaa san keessa laffaa turtee dalagaa turtee hanqam takka miidiyaa kana dalaguudhaaf gartee keessattuu beekammaan tana beekamtiin laaftuudha. Akkanuma kaatee TikTok irratti takkaa nama takkaas fudhattee arrabsitee takkaa waan gootee numa beekamta jechuudha. Harku jirtanii isinis ijoolleen tun gartee hanqam takka meeshaa tana fuudhattee ba'attee bikka adda addaa dheexee guddoo waraabdii hanqam takka akka diraamaan itti dalagamu nama waan diraamaa hojjeteetu beeka. Ijoollee tana maateriyaala qofaa miti. Har'aan tana namni asii wal ga'e kun nam 7-8 ta'a. Wallaahi sinjaa yoo gartee ifirra dhaabee namni akka obboleessa isaatti doolaara kun takka baase ijoollee tana biyya san keessaa ispoonsarallee godhee baasuu ni danda'a. Ispoonsaraanillee gartee tattaafattee ijoolleen san biyya baqaa san keessaa akka baatu ijoolleen tun abdii qabnaa inshaallah waan kanarrattis dalaguu qabnaa akka gartee ijoolleen tun biyya baqaa san keessaa baatee akka namaatti biyya namaallee dheetee achi dalagattee aartii tanallee dalaydu waan kanarrattillee haa dalaynu. Hanumaan jaa galatoomaa isin hundi keessanuu abdii hedduu galatoomii dhugaa rabbii waan guddaa daleedee hundi keessanuu caaltuu asaantii warri keessaan gartee yeroo hedduu gartee anillee dhufe akkasumatti naddawwalee waan kanarraa wal mari'achaa turre qophii turre uumama hundaafuu badoo fi callaan maalleeyninuu isaan jidduu jiraachuun qabu yaada joon qaba ture garuu ilma namaati ilmi namaa gartee diinagdee irratti waluma dhufa haa ta'u isin jaalalti hawaasni isinii qabu diinagdee walii isinit dheereessee galatoomaa namaa fi sonna qaddaa galatoomaa isiniin jaa. Dibee daqiiqaa takkanaa kan waan hin jiruun qaba. Safwaanii fi ibsa abbaa jaalalaatiin gaggeessaa galatoomaa namoota Dr. Nuraddiin ta'an ol galfadhaa. Thank you ibsaa kiyya walitti deebina galatoon. Okay, ana asirratti duraan dursee isin hundinuu galatoomaan ja'a keessattuu ati abbaa furmaataa ta'uu kan keessatti hedduus galatoonfannaa sagalee kiyya dhaga'ama. Okay, andagamu. Ya. Kanaafuu hundi keessan galatooma ja'a isinillee gartee walitti araaramaadha akkuma duritti deebi'aa nu gammachiisaadha. Kana alammoo ajandaan xiqqishoo ajandaa alammoo barbaada namni nurraa xiqqaasaadha reefun tana nama 4,000 nu ilaalaa jira carraa kanaan wanni isin gaafadhu yoo dandeenye muciyyoo dirrootti dhiyeenya kana ajjeefamte arrabaatii bira kutuu isiiti saniif uummanni Oromoo bakka jirutti sagalee haa taanu yoo nuti wal qabannee wal taanee wal faffaca'insa dhiifne waa hunda godhuu ni dandeenya sagalee haa taanu jedha dhaamsa kiyya kanuma. Thank you. Yaa sagalee muciyyoo saniif haa taanu bakka jirru hunda gartee yoo gartee tokkummaan kaane waa hedduu godhuu dandeenya karaa deemtuun Somaalee gartee nama ajjeeftee namarraan takkaarfattee dhiigni muciyyoo awwaalamuun ta'u haga dandeenyutti wal qoqqooduu dhiifnee yoo gartee sagalee muciyyoo tana taane
yoo xiqqaate gartee mana murtiittillee namni yoo ajjeese yoo dhiyaate tattaafachuu qabnaan jaa. Walirraa jal'isuun qabnu walmaddii dhaabbachuu qabnaa. Ayyee. Kana yaa kameraan qabu wayyaata. Ulfaadhu sagalee namuu viidiyoo waraabu jirra. Isinis viidiyoo waraabaa akkasiin maxxansaadha. Tasanatti haftee Dr. Nuraddiin welkaam. Dhaggeeffadhaa hundi keessanuu warri koomantii guutuun maateriyaala haruma fixuu qabna jedhanii haroo namoonni I think hirmaachuudha barbaadan fakkaata karaa maateriyaala garagaratti so namoota waan kana hirmaachuu fedhu accept goonee sagantaa ammaan tana wanna goonamoo akkami namoota hedduu barreessu. Yes, why not? Yaa ayyee. Kan mul'atu ta'e wanni takkittiin jirtu akkaawuntii gaayoonii fi namni nu galchuu jiraate oguusan akkaawuntii san irraa barreeffachuudha. Namootan ammoo weesternii keessi jirtan. Amma kaashaappii silaa kan nu barbaanna amma kaashaappii irratti naquu dandeenyu yoo ni bifa jiraatu ta'e akkasitti nama san irratti akka kaashaappiin guuramu irra laafataa jechuudha. Kaan ammoo akkaawuntii biyyaa yoo gaata Itoophiyaatti yaaduu akkasuma fakkaataan akkaawuntii biyyaata irratti warra naquus akkaawuntii akkasitti yoo ni kan qophaa'e jiraate kan irra galu yoo jiraate isaan qophaa'e lamaan san akkas godhanii ammumatti yoo godhan bareedaa yookaan ammoo namoota asirra jirtan Bis yoo giftiin illee gargaara kana irratti hirmaachuu dandeessan. Go for it. Callaa fi badhaasaa isaan lachuu irratti darbaa. Nuraddiin wanta taatee jirta. Booda deebi'ee jira. Mee deebii gastii hirkadhu. Ayyee asu nama barreessu nama haganan if qabuu barbaada jiru nambara wajjin laaliti. Gastii naqii booda irra caaltuu fi asuun mee as jalaa nama hedduu barreessu jira. Hanga reefu arruma jaanii. warruma kaanii warra amma haroo fi saadi cufaniitu jira waanuma kanaafuu warra qabanii dhufanii ture. Wanni fixeetu jira. So isaanumti sunilleeni galuu ni danda'an jechuu fedheeti. Waan guddaa akkasii sanii miti. Waan guddaa akkas guddaa nama sodaachisuu miti namni dalaga deebi'uuf biyya baqaa kana keessa waan guddaa miti kaameeruma faadaa meeshaalee garagaraati wanni barbaachisu meeshaalee sanii fi waan garagaraa gaa waan maateriyaala guututti if qabnaa yoo jettanii akka gumaacha kana gootan barbaanna nama if qabee jiru kana anis kuma san if qabee akkaawuntii. Abdee tanuma keessaa hojjetu akka goofataa goone gaafiin gaafachuu fedhe badhaasaa fi caalaa. Gaafiin lachuu aynuma takka badhaasaa caalaarraa maal mis goote hagaa wal dhabdan kana caalaa atilleen badhaasaarraa wanni fi yaadde maal mesila isin lachuutu hangam takkamis wal gootan maal walirraa yaadde. Haroo illaaga waa hedduu hojjetamuu turre callagaa maal yaaddee kan kennu gaafii akka saafiraan eegummaa taate haa ta'u jireenya keessatti aartii qofaanii miti kanaaf walitti hojii jira. Isaan laayifillee hojii qabna. Ta'us garuu callaa xiqqoo wanni isarraa yaade kun inni as ta'a mata jabeenya isaa tokkoon irraa yaade. Akka dhiyoo tanaatti qollee agarsiisuu ture. Haa ta'u garuu mata jabeenya isaa sana kanuma tokko irraa yaade. Isaanii qabu yoo jee amma itti ni gatanii. Haroo galata gaara jaayila. Bakka maali? Deebiila kanaaf ijaa bara. Gaafiila deebii fila. Allah gaafii dhageessee fi taala. Gaafii dhagee deebiidhaan hin dhagahin. Ati deebisii amma. Ati maal irraa yaadde beemma? An osanan hirribaan kee na dura kaatee muuziqaan irratti hin baninii. Muuziqaa moo zeenaa? Zeenaa an dura zeenaa saniin dhagaare. An turoo saniin dhagaa.
ganama oduu jira si galee oduu information addunyaa kanaa jiraami niwusa gizee hunda niwusa saniin hirribaan akaasa Haro, thank you. Timu biaro. As sotulen, as child sotulen gafi kapten gafa da. Bereda. Ani mau wanti gaafadhu hanga wallaalan kana. Kuduraa waliin dhaqanii jira yookaan nyaata wajjin nyaatanii jira waan waliin beekanii jira. Badhoon waan takka agaree waan callaa isa yaadachiisa. Callaanis waan takka agaree waan badoo isa yaadachiisa. Wow. Bado timu bidura. Duraan dursee nyaata irratti takkaa nama yaadadhu hin ta'u. Dinicha sinjaani. Isaan fi yaadadhu ni beera. Nyaata irratti isaa guddifii yaadadhu. wanti jira street sandusha kana jirami bakka irraa bitattu jira bakka takka sandusha ani nyaanni jira kayinni qofti nyaatu ani nyaatu ni beeka an kurbureetii jaani nyaatu Sagale. Mali ganama gindama. an bak abu inni akkata onne irraa nyaata ani nyaatu sandusha san gizeen bakka mana san biraan dabru ni yaadadha Aye, acali carraaqeet. Alga. Guyyaa dura walloltan. Nah. Isaan lachuu gaddabaan booda waan tokko itti dhagaamana garuu barbaadu. Ya, beredu. Bado itu. Duwwaa dubbachuun wanta irra wal dhabne irra dhaabbadhee yeroo yaadu wanti na dhagahamee jiraatu. Akkamii akka nama osoo hojjechiisu dubartii takka osoo hojjechiisu akka ciisirra gootee maal jechuun kaadamu. Dubartii hojjechiisu waan biraa jee.